barakamiyyuu sirna gita bittaa irratti malee Itoophiyaatti qabsaa hin beeku. Imala ijaarsa Itoophiyaa waliin qabsoo uummanni Oromoo bilisummaa fi hirkattummaadhaaf taasisaa ture kuni wal simatamoo wal dhiita. Mootiin Bahara Nagaash bulchisuun dooreedhama Oromoodha. Eertiraa keessatti magaalli guddoo tokko maqaan ishee Baarentuu jedhamti. Waa'ee Booranaaf Baarentuu maal beekuuf maqaa moggaasanii jijjiirama asitti gaaffileen uummanni Oromoo qabatee ittiin qabsaa ture kamtu deemu. Bita mirga fuuldura duuba ilaaluun barbaachisaa miti. Oromoon guutummaatti bilisoomeera. Period. Egaa gaaffiin qabsoo Oromoo kun deebii argachaa jiraate maddi rakkoo nageenyaa Oromiyaa kun maalidha? Kaayyoo ganamaa jennee walabummaa inni meecaaftu lamaa taanaan ganamni keenya waa'ee walabummaa jarreen kaasa. Daangaa amma jiru kana kan sarare tokko gobanaadhaa jeeti. Waliigaltee Piriitooriyaa kana ifatti diiguudhaan waraanaa fi of qopheessaa jira. Namoonni kaleessa nuti mana hidhaa keessaa baasneetu bosona galee warra kaleessa hidhe wajjiniin hariiroo uummatee qabsaa jira. Maaliif harkifatee maaliif galma ga'uu dadhabe? Kan biraa dhiisii hoomaa waraanaa biyyoolessaa lachiin jiru guutummaatti of bulchuu maal barbaacha jettee gaaffii dhugaa hin qaban. Dhuguma uummanni Oromoo abbaa dabareetti tammaarrachaa jira moo waan isaaf maluun arganne moo akkamitti ilaaltu suni waan kana? Kan ofii qabateetu kan keemmoo kan waliiniiti waliin qooddachuu qabna qofaa kee murteessuu hin dandeessu jedha. Kun walqixxummaa jibbuurraa kan maddudha. Mariin abaa'oo shanii wajjiniin taasifamaa ture jira. Maalirra ga'e? Oromoon Itoophiyaadha. Itoophiyaan Itoophiyaa irraan fottoqu. Turtii muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dhimmoota siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa irratti Oromiyaa Broadcasting Network OBN waliin taasisan guyyaa dhiyootti nu eega.